Hello Abbo. Baan abbooti nama akkamiiti Abbo? Saa kanaan dawwalda saa tul qiyaamaan dawwalda Abbo. Baay'ee dhukkubee Abbo. Waan sa'aatii naan gandi bitta mana yaalaallee hin deemnee gamma. Maali qufaan keessa bira darbee anaa iyyuu laal as keessatti silkii gurra duuchaa jira. Maan mana yaalaan danda'e? Mana yaalaan deema. Beekaa xiqqoo adda jiranii nama hojii deemuu danda'eema. Yoo xiqqoo firitti eegaa ture manatti illee furaa jiru. Bakka ani illee dhufaamee karaa gara biraa deemuudhaa iyyuu bakka mee ilaalan dhufaa bakka. Tole kootu ishiis eegaa. Anuu tanuma irratti dhuftu illee humna irraa baasuuf wal arguu keenya erga waggaa meeqaati? Tanummaan ta'uu danda'u ni oofte Abbo. Qorichoon maatu dagaagate.
kaaboo natti ulfaataadha yoom natti ulfaataadha dus. Bakka dhufee jira bakka dhufaa jira bakka beekamatti. Eeshi dhufee bakka. Baik, sudah kubeka. Mat arti juga namun. Benar, war. Ani anu mabra tusti mana anak ko jini anu bicara siapa ni? War itu benar. Kalau Kadang-kadang sih benar benar ya. mat bahasa bercumba ini berbaca. Sudah kubeki. Baik, sudah kubeka katai. Kemarin sudah kubeka. Nak fasis. Sudah kubeki. Baik, sudah kubeka. Sudah kubeka nama ba iftari arga jirtan. Iya, kamu sudah kubeka. Lagi diri facis akan. Nah, please. Kubeki. Siapa sami? Kamu kisah nyata. Baik. Akamani ni nyati le kamu kana na qoroxomee siin jedhe. Baik kan sisa baik. Lalang gede. Maria mami hospitaal leewte ka dhuunfaa leewte hin deemna. Abboo rabbii sudah dhiigan abboo maali kun? Amma mee ka duratti pestaaliif fide sammee qammasire. Iddumaan akka abboosuma. Yaa rabbi. Guddoo xaarte kaasi. Somara kisu. Takkitti nu lageettiya. Nae mara kisu. Yoo dawaa taate uma xiqqoo yaa Allah. Kana faya isuma bitteen jira biyya kan. Kana beekta shuggee dhabee xaarmuzii 12 bitti naqe kanatti. Biyya kana hin jiru yuubi. Hin jiru xaarmuzii 12 sii bidee dhufe ilaalu. Achi faafrikaa bituun ooltu. Dhiigaadhaaf shaggaadhaan. Faafrikaa bittee? Dhiigaaf shaggaadhaa kan jedhanii jennaan. Kanaaf ka dhiigaa shaggeetti sun. Kun dhiigaa shaggaadha beektaa. Laal ka isa bonaa dhutiin. Yaa Rabbi, Rabbumarraa dhufti wanti martuu maal godha? Isi. Siapa teman yang ketika sana gitu? Siapa teman yang ketika sana gitu? Kalau iya? Ketika sana gitu. Kalau ati ugita kan? Karena saya senau ya. Ati kana dugi ba? Bakai. Ma beta siapa rumah aku? Si video ante pun iga te wante. Nah fayada. Member so ante salah mereka dapat dese. Riyot kira mereka. Asin jiru guni. Nah mereka dapat di riyot dal suki ra deme ju. Dal suki mata me wante natilam dese jadi suki. Uga abdabu Rabbi jazaa siya kafal. Abu amin. Dhibee waliin argin. Amin. Dhibee siraa dudde kana haa taatu. Amin abbo. Ati dhibee walitti dhufe. Amin. Bartuullee mi oofti jedhe. Bikka dhiigaas itti badde malee adda mi ooftii tuufa bikka dhiigaas itti badde qorichis. Akkamii amasitti furee? Na. Waatu galabbinarraa jedhee bakka waan nama dura gaara baataa ture waa ofirraa lafa kaa'e. Bara akkas naan jedhan ayyuu bara. Daal qorichaa naan jedhan. Itti deebisaan. Wayyaami. Itti deebisi. Kanaaf sin jedhee bara. Hiriyaa gaarii qabaachuun kanaaf. Kanaaf sin jedhee bara. Fiti. Fayyaadha si caala bara fituu laal taati. Kun ni bitama. Amma osoo mana yaalaa ni deemne. Ni binna uumama. Qarshii isaan nama gaafatan. Dhukkuumaa gara tanaanii lama
Amma waan fayyina fakkaata. Kuma jaasi gaafatan. Kanaafuu kuma jaasi gaafatan. Kuma torba na gaafatan dhibee kana hin geenne. Eh. Buleessi keessan xiqqooma marfee waraantee kuma 8,555 gaafatan iddoo mataan. Sirriidha. Anama kuma 8,555 sadhiisi 55 fidu natti ulfaata. Lakkii jachaati sirriidha. Aboo amma ka ibeen jedhu maal beektaan laallamuus yoo waan hundaafuu laallamuus wayyuu re akkas waan ta'eef deddeemte laallamuus yoo. Garuu amma beektaa wannaan ati naaf iddi kun baay'ee tokko daqiiqa muraasa keessa waa baay'ee naa jijjiire. Qoricha kuni. Mee achi keessaa huccuu tokko naa kenni. Aboo dafqachi. Sa'aatii deemee bara. Siyamu. Mee. Baay'ee yobbo. Fayyade abbo. Maal gochaa birrii baasa waqiisa? Birrii baasin maal tokko si amal. Birrii baasin. Daawit. Baasin jedhe. Laallaan kun agartee miti. Kun agartee kun dhiiga dabalaani. Kana caala dhiiga dabalu jira. Kanaafuu jechuudha birriin irraa si hafti natti kenna anutu si bitaa. Ani si bitaa akka ajaa'ibaati. Mana yaalaa. Kana caala dhiiga dabalu jira. Kanaafuu jechuudha birriin irraa si hafti natti kenna anutu si bitaa. Ani si bitaa akka ajaa'ibaati. Mana yaalaa deemuu san dhiisee yoo waan akkanaa kan naa bittee dhufte. Kana caala dhiiga dabalu jira waan ta'eef birriin. Qarshiin qarshima. Isaanillee baasii nama gaafatan. Baasiin. Ka isaanii haa caaluyyuu. Ana si bitaa na si fidaa na birrii na kenna anutu bittee dhufamu. Birri illee tanuma jira beektaa? Bakka hawwatan wanni jedhii tun birriin hin jirti illee akasan ammaaf tanuma harkaa qabaa. Ammaaf hin geessi jedhitu. Bakka birriin nafa waan ta'eef bakka umaa rakkisu ammaaf tun si geessi. Bakka ismaan naa biti. Simaan si bita. Ismaan naa bibbiti. Simaan si bite. Amma osoo namni biraallee dhufee bittaa birri qabatanii deeman malee bootaa iyyuu hin beekan. Iddoo iyyuu hin beekan waan Birrii ta'eef. dabalataatti booda waan dabaltuuf kanuma ammoo waan si bita. Maal gochaa waan jirta. Galatoomati. Rabbi jazaa si haa kaffalu. Galatoomi sirriitti argin. Qoreenuu si waraaniin. Qoreen maa sitti dhufin. Amma atillee ka'ii gara dalagaa deemi. Birri si kenneeni waan taate bibbiti. Taani waan hanqate wanti gaariidha wanti fooyya'aadha jettoo jiraate birrii keetti dabaleetiin hin biti goota. Birriin boronaa dhufa waan ta'eef sii kenna. Yoo maa rakkisu bakka jedhi. Bakka jedhati gara dalagaa. Kanaaf warri Sii bilbila waan jiru hundaan. bakka Bira jirra.